qabsaa'ota Oromoo hidhuun Haacaaluu ajjeesuun qabsoo Oromoo duubatti deebisa jettanii yaaddanii? Dr. Abiy waan nan sitti himu qabsoon Oromoo hafuura qilleensa deemu qilleensa kana abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u. Takka yaadu tun dogoggora manaama isa fakkaataa si galee abadan tun Oromoo hin gufachiiftu boodatti illee hin deebiftu arraas borus uummanni Oromoo tokkoomee lafaa ka'uu qaba. Daranuu finis itti dabale uummata tokko ta'ee wal geessu dhufe kuni sababa Caaluuti. Sababa hidhamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromooti. Sababa hidhamuu hooggantoota KFO'ti. Sababa hidhamuu Jawaar Mohaammed. Sababa hidhamuu Baqqalee Garbaafaati. Sababa diigamuu OMN'ti. Qabsoon Oromoo otuu kabaddu taate qabsoon Oromoo otuu kadhabamtu taate gaafa Taaddee Birruu ajjeesan baddi turte. Gaafa Nadhii Gammadaa dhabamsiiftan baddi turte. Gaafa Waaqoo guutuu addunyaa tana irraa baduu baddi turte. Gaafa Hayilee Fidaa akkasi salphisanii ajjeesan baddi turte. Garuu qabsoon Oromoo kumaatama itti dhalaa miliyoonota dhalaati as geette. Dr. Shugguxi anaaf abbaa kooti. Oromoo hundaaf yookiin qabsaadha yookiin immoo aktivistiidha yookiin immoo hoggana adda bilisummaa Oromoo anaaf garuu abbaa kooti. Abbaa tokkicha koo jechuudha. Goota koo. Kanaaf immoo ifa manaa godhe. Kanaaf jecha ani yoomiyyuu taanaan isa bukkeen dhaabadhaan immoo sagalee koo isaaf ol kaasuudhaaf yoomiyyuu hin dadhabu jechuudha kan dhaamsi. Ulfaadha. Namni ija isaa bilxiginnaa irraa buqqifatee gara biraa godoo keessa ol deebi'u bilxiginnaa irraa adda baafnee ilaaluudha wanti ati jechaa jirtu. Allah isnillah Abiy Ahmed nurraa bariichiin jaawwanni ni danda'amuu fi nu nyaattus lafarraa nu duguutus bariisaan Oromoo irraa guyyaa takka bari'uun hin haftu jaan. Bilxiginnaa irraa adda baasnee ilaallu qofa otoo hin taane diqaalaa nafxeenyaati jirri. Maaliif jedhe qabsoon Oromoo tokkoo fi tokko kara kamiin iyyuu. Kara qabsoo karaa nagaas kara meeshaas finiinsuudha qaba. Jawaar Mohaammed sodaateeti jechuun osoo filannoo sanillee hin geenye sodaa irraa qabuuni uummata Oromoo iyya jaamsuudhaaf inni waan kana dalage. Osoo jarri gartanii bilginnaa kun kan waa hubatan taate qabsoo Oromoo duubatti deebisuu namni gartee paartii TPLF irraa yaadan jiru. Jawaar hidhullee meeqaantamii isa booda jira. If duubatti deebisuu miti waan san finiinsitee humna itti gootee jabeessitee fuulduratti oofti warra biyya keessa jiru miti warri biyya tana jiru wanni kun if duuba nu deebisuu miti caalatti nu jabeessitee itti deemaa jirra. Korma waanjoo cabse jedha mata dureen isaa. Hadooddiin baay'atee nu dhukkubus mataan cinaachi suutumaan quuqaa cinaacha godhata. Gara abdii muratitti hin nyaatin hin nyaadhu. Bara dabrutti harka kee hin laatin hin laadhu. Baadhataniiti hardha boru yaabanii kaatu. Hiddamanii dhiita'aati kan na dhiidammaa nyaatu. Humna meeqaan raafamee aanan dhadhaa ba'a. Abidda keessaan darbeeti biyyoonis warqii ta'a. Duumessaa'us ni faca'a. Tiifuuf bokkaa ta'ee dukkanaa'us ni bari'a lafa barii ga'ee. Gufaatiin baay'atus qormaanni jireenyaa kufaatuma ol ka'aa bakka yaanne ni geenya. Gateettiin rigamee nutti cimus rakkoon Oromoo koo abshir korma waanjoo cabsanii taana gaaf tokko ulfaadhaa. Ashama harkafni hordoftoonni Gadaa Niwus Neetwoorkii hardhaan tana biyya Jarmanii magaalaa Muunikitti argamna. Akkuma jalqaba isiniif ibsine hiriira OAT bakka kanatti geggeeffamaa oolee amma almost gara xumuraa adeemuuf deemna. Hardhaan tana obboleeyyan teenya taa dubaraatis hedduutu bakka kanatti argame. Mee maqaan kee eenyu maaliif asitti argamte? Maqaan kiyya Fatihaa Ibrahim naan jedhani wani inni asitti argameef ummata keenya saba keenya cunqurfamaa kana iyyaalaaluun akkanatti waan isaan keessa jiran kanatti hedduu waan akkanaa keessa laaluun hedduu natti dhagama akka nama tokkootti. Abiy Ahmed wanni inni dalage waan hamaadha waan addunyaan illee irraa wanneetu tokko kijiba. Dhiirtiin jaan akka kiyyaatti dhiirti takka dirree qabsoo waliin dayitee waliin wanneetti. Jawaar Mohaammed sodaateeti jechuudha. Osoo filannoo sanillee hin geenye sodaa irraa qabuuni uummata Oromoo iyya jaamsuudhaaf inni waan kana dalage. Gina Oromoon arraas boruus waan kanaanillee boodallee hin deebitu. Jawaar hidhullee meeqaantamii isa booda jira.
sababa kanaan Hacaaluu Qindeessaatillee isa ajjeese dhibbaan dhibbatti ifa waan ijoolleen daa'imni nu beektu isaatu ajjeese yoo gowwaatti harree loonii itti jennu Oromoon inni uummata Oromoo gowwaase uummanni Oromoo har'aas boruus hin gowwoomu ta dursa naftee jirti sababa kanaan Abiy Ahmed wani dhaamuuf hin gowwoomini fittiin taphatini booddeen ta'e akka Gaddaafii ni beeytaami akkasitti sifannifneeti foon keessa kutachiifnee si nyaachisuu teenya foon keessa raamuree si nyaachisuu teenya tanaan dhaamaafan wallahi saba kiyyaa mee qabsaa'ota Oromoo hidhuun Hacaaluu ajjeesuun qabsoo Oromoo tarkaanfii takkaafillee duuba deebisa jettee yaadda takka yaadu tun dogoggora manaama isa fakkaataa si galee abadan tun Oromoo hin gufachiiftu boodettillee hin deebiftu arraas boruus uummanni Oromoo tokkoomee lafaa ka'uu qaba anakka uummata keenyaatiif waniin hin dhaamu hin faffaca'inaa wali dhiyaadhaa wal hubadhaa walii dhagaadhaa wallaala keenyaas beekaa keenyaas wali dhidhiyaadhaa in isaan hin jaan akka nama tokko kanaan dhaamaaf hin faffaca'inaa diinni yoomuu rafaa hin jiranii Abiy Ahmed orma gammachiisu malee sulmaa uummata keenya takkaa gammachiisee hin beeku Abiy Ahmed qabate aangoo kana guyyaa tokko uummata Oromoo gammachiisee hin beeku zarafuu fi hattuu fi dhalaa teenya gudeeduu fi waan adda addaa irra godhu takkaa ibooda rafee hin beeku Abiy Ahmed takkaan uumaa gammachiifne dalagummaan isaa kunu akka nama tokko waan akkanaan ja'a uummanni keenya tanaaf jee iboodallee deebuun qabu hanga hayyoota keenya baasanitti hidhaa illee hanga hayyoonni keenya hundi hidhaa baanitti uummanni keenya numarrafu nillee hin nyaannu nillee hin dhuunu akka dhaabbachuu qabnaan jedhan wallahi akka nama tokkotti hedduu na dhagaaba sodaateeti Jawaar dhiirti silaa dhugaa sanii deemtu ni sodaa dimokiraasii eegee dimokiraasii sobaa addunyaatti odeessee dimokiraasii musan ni jirtuumi eeggachuu qaba hanga yeroo san geessu hedduu sodaateeti Jawaar ni beekaa mire tanaaf sodaateedhe Oromoon hogguun Jawaaris hidhe uumaan godhanii jeeti uummata keenya kaan bineensa nyaachisaa kaan qalaa gaara keessa darbaa Oromootu Oromoo ajjeese Abiy maali narraayimi Hacaaluu Qindeessaadha Oromumaatu ajjeese Onaaqee ajjeese maali Shanee ajjeese Shanee san jechuun eenyu dabalisummaa uummata Oromooti uummata keenyaa if ajjeesa tukun dogoggora isuma ajjeese tana dhiini Hacaaluu Qindeessaa ni baafna uummanni Oromoo arraan tana meeqaantam yoo du'as boru meeqaantamii dhalata sababaa kanaan ibooda hin deebinuun jabbilee kiyya mee qeerroo fi qarreen hawaasni keenya kabiyya keessaa qabsoo cimtuu godhaa jiranii waan gara nama nyaatu ammoo uummatuma hiriira nagaallee bahee irratti rahasni mee jechuun amma Oromoo olmoos gara nama 400 oliitti dhume harki caaloo waraana mootummaatu fixee warri akka Human Rights Watch akkasumas miidiyaaleen garagaraas gabaasaa jiru mee qabsoo biyya keessa adeemaa jirtan hawaasni keenya osoo gantoonni isaanii mana hidhaa jiranii uummanni keenya ka biyya keessaa qabsoo cimaa gaggeessu jira beeyte akka dhaamsaatti wanni ati isaaniif qabdu maal uummata keenya maalin jaan obboleeyyan keenyaan jaan uummata poolisaatiin quuqamni saba keenyaa isinitti dhaga'amu akkanaatanii hin dogoggorinaadha akkanaatanii maalleeni humaa keessan jiru saba keessanii qawwee hin dhayinaadha antan maan isaanii dhaamaaf akkanaatanii Abiy Islaa'u nu gane isinillee nu ganinaadha obboleeyyan kiyya iftaa jiraadhaan jaan sabaaf hin gurguraminaan jaanan hedduu nama dhaga'ama wanni Abiy Ahmed qabsoo taraa lamaan nurra deebise Abiy Ahmed TPLF raarine Tigraay galchine naan inni asin akka shaangulitti afaan Oromoo dubbataniif afaan Oromoon taane Abiy nu sobe Abiy dibbaanni bat Oromoo soote barataa keenya kabarnoota Abiy ajjeesee sanduuqaan uummata keenya biyyatti galchuuf wallahi mees Itoophiyaa kana keessa sabab sablamoonni hedduu jira Oromoo bichaadha tabochu mees saba kami kabooyaa jiru arraas boruus ibboodatti hin deebinaan jaan uummata keenyaan bilisummaa Hacaaluu Qindeessaa ajjeesee miti hanga bilisummaa finnu takka nu magallee rafnu Abiy Ahmed wallahi Oromoon arree inni arra kumaantame ofiites boru kumaatamni dhalaba sigalee Abiy abadan booda hin deebinuu jaanan Abiy gurra keessa taa'if galchu warra qabsoo biyya keessaa godhaa jiru dhaamsatin qabsoo dhooftu jiranii dhumaa jiranii wan dhaamsi dhumaa katin dhaamtuuf akkasumas warra biyya alaatiif ummata biyya alaatiinis hanga Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa ummata keenya ka hidhan cufa hidhaa baasanitti hin rafinaa hin taa'inaa akka Jawaar jee takka banadhaa takkaan
rafa yata kamanada rafa juaje akkasuma ta'uu qabna akkana ettanii hirrafina ka'a dammaqa if dameessa ummata keenya mas bilchiginaa keessa yeroo jechuun san bilchiginaa maali miti si haadha bomsiisu ummata sanii wanini dhaamuu fi garaa keessan ettanii saba keessan gurgurinaan jaal ummata kanaa kana haqa angaasaa kamataa dhallaa kana faa haqa jaafara lii kana faa hattu haqanaa kana faani yaadadhaan jaa waan taatan sigalee hin bitamina akka biyyitti abiyyiin nuti numa shakkinee duraan oromoo jee akkana nu nyaachuu kana hedduu nu dhaga'ama ummata keenya hedduu akka gaarii miidhe wallaahi saba keenya kana hedduu miidhe rabbi isaaf buqqaasuun jaan abiyyi dhibbaan dhibbata caaluu isaa ajjeese intalatti bitanii ammallee intala san biyyarraa baasuuf abiyyi har'aas boruus ummata oromoolee bakka hin bu'u saba biraallee bakka hin bu'u ginati Isaias hojin demte tini kaisa galtayin antan wanda ba makan ke marti amma zara amma jama ani dalattu adarge bahati heddu wanne abiya amma takanatti diga ilman oromotin komputeran masara motumma sene asumateenye tuma kuma amma kanatti tifilalu turre gafa jawar taay amerika komputeruma inni amma komputerri qabso mitije abiyin dadatun kanuman jawar achirra qabsoo qayro wajin goosisus akkuma amma kanatti teenyee qabsooyne laalu turre jawar maal jenne tuma jawaalu marra silku marra laalu turre wanni masara abiy amnaqe komputerumaatu isa naqe abiy hamma kijibduudha oromoste baade dhimmarraan qabnu qayro biyya keessaatiif wanni ni dhaamuuf abiy ahmed kijiba isa nobela guyyaa fudhaterratti haalaalanii haaditi ya amara baratasti dhaje galee OBN irratti miidiyaa boqqolloo irratti anabbaanis haadhaanis oromoo dhaje oromummaa isaatirraa dhimman qabnu hayyuu keenya nyaachuu jira bakka nu bee an oromoo dhaje achirra taa'ee nu nyaachuu jira nu deebi'ee inshallah iznillah abiy ahmed nurraa bariichiin jaawwanni ni nandaamu fi nu nyaattus lafarraa nu duguutus bariisaan oromoo irraa guyyaa takka bari'uun hin haftu jaan laakiin geelota khiyya hedduun dubbisa warra jaarsootiin isaanii abiy ahmed wajjin dalagu mikinaata gizee inni walgayii godhee yaamsisee jaarsootiin galtee jaartitti waan himtu itti himan warri abiy ahmed rabbada warra jala deemtu isaa warra ganda keessaa inni guurratee walgayii goosisee gaddeebisu san halkan jaartii akka isaan mana keessa cunqursanii jaartiin ni himtu nuti an bilbilee keessaanillee amma interneetiin ni jiru maallaqaan bilbilee geelota kiyyanii naartais baadiyyaa ijoollee baadiyyaa jechuu akka harargeetti taarattanyatti mana isa inni kanneef hunda suuraan qaban ijoollee mana abbaan tokko dafke jaarrate mana dafka namaatiin biillaa kanneefiiti ijoollee ilmaan irratti harar keessatti namarratti nama bitu jira warra akkasi bitame saniin mana tokko jaarrate isanii kannee irratti isan bitu saniin bilisummaanis numa dhufti mana namaa keessaayis ba'uun keessan hinafu takkaa keessanitti maqaa keessanillee qabna guyyaa bilisoomneesi walumaani dirree oromiyaa abiyyi jala yaatanii bakka abiyyiin galetti hin galtanii waliin jirra laakiin nutumaatu oromoodha poolisii naannoo oromiyaati warra abiyyiin bitatee gad ergate toni rabbi sadaadha diinni obbalummaa waliin qabnu isan qaba ilmaan oromooti raayif duuba deebi'aan jaan tokkoffaa manguddoon teenya warreen silaa millilikis arke warreen Haile Sillaasee simu warreen Mangistuu Hayilamaariyaam simu ilmaan isaanii qayroo isaanii dura bu'anii maaliif hin falmanne qayroo bichaa ibidda gadhiisan ibiddini miti wanni feete taankiin feete booda nun deebisu amma booda nuti bishaan gurraacha guyyaa 12 samiin nu gubbaa jalli nu gubbaa teenyee dhufneen jaan qayroo teenyaan keessaa nu baase ana akka mataa kiyyatti daa'ima 4 qabadeen bishaan gurraacha sanirra rabbi qabadee bee rabbi qabadhaa biyya keessan irratti abbaani taatanii abiyyi amma sadaafif duuban deebiinaa wayyaanee numa galchine abiyyi sifumarraa buufna abshir jaan abiyyi amma immoo insha Allah iznillah guyyaan biyya keenya irratti oromoo fi oromiyaa bicharratti Itoophiyaan tun nuuf alarjiidha khalaas Itoophiyaa fi raamurree oromoo fi oromiyaan bichaa walii hafu ni dhufa insha Allah boru ganamaan jaan akkaati nu haayinte kana keessatti hinafu nu haayinte hedduu nu bochiste imimmaan keenya lafatti hinafu Hacaaluu Hundeessaa mootummaan Abiyyi Ahmed nabituu hin danda'u jedhan Hacaaluu Hundeessaa ani Hacaaluu Hundeessaa je afaan oromoo beekaa taa'ee dhaggeeffata Hacaaluu Hundeessaa yoon isa bituu dadhabe isa ajjeesuun dadhabaa jeetuma
ajjeesee ragaa fagootti hin barbaannu ajjeesee Abiy Ahmed akka ta'e dhibbaa dhibbatti ijoolleen kalee dhalattee ni beekti maaliif Hacaaluutu afaan isaatiin ani Hacaaluu Hundeessaa qaaliidha Abiy Ahmed mootummaan isaa nabituu hin danda'u jee namuu dhaggeeffatanii jirtan Abiy Ahmed afaan Oromoo beeka dhaggeeffatee yoon sibituu dadhabee si ajjeesuun dadhabaa jee ka ajjeesee kanaatu ragaadha jechuu akka Abiyyiin ajjeesee sibituu dadhabu si ajjeesuu hin dadhabu wujee ajjeese maaliif ragaa fagoon nu barbaadan okay Hacaaluu Hundeessaa bakka inni jirretti bakka reefkisaan jirretti siidaan maaliif nu dhaaba gaafa biyyi keenya bilisoomte bakka itti awwaalame sanii reefka isaa baafannee biyya bilisoomsanne keessatti reefka isaa biyyee hammaarree finnee awwaalannee siidaa isaa irra dhaabbanna nuti Oromoonni jechuudha wanni lafa itti nuun awwaalinitti siidaa nu dhaabuuf maali lafa sanitti maaliif awwaalee Finfinneen Hacaaluuf haraami laa haraamii fi miti lafuma sanitti Hacaaluu finnee awwaalannee siidaa Hacaaluu fakkaatu nuti Oromoonni dhaabbanna giraamaan ati Tigree jala barattee amma nurra daleetus tokko fashalee jira tokko kan itti naja'u jirtu sin agartu laakiin Abiy Ahmed musalsala hindii laaliin ja'an musalsala hindii galgala toora sa'a takka galgalarraa sa'a lamaa kana musalsala hindiitirra kaayyadhuuti laalii barnoota irraa si ta'a akka ijoolleen xixiqqoo musalsala hindii laaltu. As jidduutti mee waan si gabaabsitee naadee biftaa dhaamsi waliigala uummata qeeroon qabsoo qeeroon hawaasni keenya biyya keessaa qabsoo jajjabdu jira hawaasni biyya alaas waan danda'u hundaa gochaa irraa walitti dhufeenya mootummaan Itoophiyaa kun warra adii wajjin qabu gargaarsa irraa kutuuf especially warra Ameerikaa already succeed ta'anii jiranii mee dhaamsi atiin uummata biyya keessaa warra qabsootti jiruuf dhaamsa gabaabaa warra biyya alaatiifis dhaamsa gabaabaa naa dabalaa. Warra biyya alaatiif duuban deebiinaan ja'an kaisan bilisoomsu isanuma malee nama biraatii miti waan barbaadaniin isan bira jirra waan barbaachisu warri biyya namaa keessa jiru silaa'u qaamaan dhufee isanii wajjin hirmaachuu waan hin dandeenyeef kara biraatiin kara hundaan isan duuba jirra inshallah hanga Jawaar Mohammadis ija keenya baafannutti hanga Jawaar bahullee biyya teenya bilisoomsannutti if duuba hin deebiina Jawaar baasanillee numarra dalagan malee wanni nu dalagan hin jirtu Jawaar illee baafannee akka isaan irratti illee daleeyinee isaan illee firraa kaafnutti wanni if duuba deebinu takka hin jirtu silaa gaafa nama keenya qalanii waraabeessaa darban lafarraa kaane arraa Hacaaluun nurraantu Jawaar nurraan hidhamu duraan rafnee duraan obsinee immoo haa taatu carraan keenya kanumaan jaan warra biyyaatiin carraa kana booda hin qabnu carraa kana hangi dhume hangi hafe haa bilisoomu if duuban deebinu. Ulfaadhu. Artist gamtaa olaanaa tuna cinaatti argama artist gamtaa olaanaa biyyattis jajjabee ture hagas dhufes nama qabsoo Oromoo irratti waan danda'uun hirmaachaa jirudha takka hiriiras ta'e wantoota waan Oromoo kamirraayyuu hafee nama hin beeknedha mee artist gamtaa olaanaa mee hiriirri maaliif akkasitti argamne hundi kennayyuu hin beekna nama hunda beeka qabsaa'ota Oromoo biyya keessatti hidhaadhaan dararaa jiru Hacaaluus ajjeesanii siyaasa irratti hojjechuuf yeroo 6-7 ajjeesanii mee tokkoffaa waan si gaafadhu Hacaaluu ajjeesuun qabsaa'ota Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo duuba deebisee adda daranuu finis itti dabale uummata tokko ta'ee wal geessu dhufe kuni sababa Hacaaluuti sababa hidhamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromooti sababa hidhamuu hooggantoota KFO'ti sababa hidhamuu Jawaar Mohammad sababa hidhamuu Baqqalee Garbaafaati sababa diigamuu OMN'ti namni kun hundumaa walitti fide beektaa kanaan dura deggeraan gara jira akka kubbaa miillaa ta'e beektaa siyaasni Oromoo kun deggeraan gara jiru kun bakka tokkotti walitti dhufe sababa inni abidda dhaamsuuf deemee abidda kan biraa ofitti qabsiise daranuutti fufsiiseen jedha qabsoo Oromoo dhaamsuu danda'u kun. Namoonni hedduun akka jedhanitti gaafni Hacaaluun du'e gaafni hooggantoonni Oromoo hundi dhumanii gaafa Oromoon qabsoo dhaabeedhaan garuu Oromoon ammoo itti himiinsayyummaa malee uummanni biyya keessaa du'aa ajjeefamaa qabsoo itti muddaa jira mee asirratti yaani waliigalaa kan hin qabdu maal? Yaanni waliigalaa hin qabu Oromoon kun waggaa dheeraa keessa ture beektaa itti qancale qabsoo kana propagaandaa xinnoodhaan propagaandaa waan daa'imni tokko amanuu hin dandeenyeeni Oromoo kana sobuu hin danda'ani beektaa miidiyaadhaan argitaa waanuma yookiin si aarsusi tuffii Oromoo kana waan si bochisusi waan narbasi godhu baay'eetu jira beektaa haasaan hooggantootni PP gadi ba'anii OBN irratti dubbatanii miidiyaa irratti dubbatanii propagaandaa hin taanedhasi ta'uus hin qabu haala kanaan Oromoon galee taa'aa jara kana fidnee teenya yoo jedhani soba
maaliif Oromoon isaan caalaa qabsoo maal akka ta'e beeka isaan shiratti guddatanii Oromoon immoo dhugaatti guddate qabsoon shiraas maal akka ta'e beeka shiraan moomuun maal akka ta'e beeka kan hunduma isaa fixeera amma sadarkaa dhumaarra jira amma levelii isa dhumaarra jira kana booddee wanti deebisu hin jiru. Dhaamsi waliigalaa uummanni biyya keessaa qabsoo cimsaa jira. Dhaamsi waliigalaa fakkeenya warra biyya alaa kana yoo ilaalte gargaarsa Abiyyiif godhamu almost irraa kutamuuf deema. Noobeeliin fudhadhe jedhu sanis already investigate jechuun qorannoon eegalamee jira jechuun waan inni hojjechaa jiru. Achievementiin yookaan injifannoon biyya alaatti argame akkuma jiru ta'e yaadni waliigalaa ati hin qabdu uummanni biyya keessaas qabsoorra jira. Gama Noobeeliitiin Noobeeliin deebisa. Noobeelii kan nagayaa fudhate Peace Prize'dha kan waraanaa miti deebisiisuus hin danda'u wanti hundumtu seera qaba. Gama biraadhaanii qabsoon biyya keessaa deemaa jiru ukkaamamee ture beektaa qabsoon hin dhaabbanne Oromoon maal jedheen kana godha waan jedhutu booddeetti hambise malee miidhamuu dhabee miti. Tokko sagaleetu lama sadii ta'e lammata maal jennee kana dubbanna saalfii beektaa saalfatee dhagee ukkaamamee utoo obboleessaa du'ee karaa irratti bineensi nyaatu utuu guyyaatti maatii mana tokko keessaa namni lama sadii guyyaatti du'u uummati obsee taa'e dubbiin Hacaaluu kun sana buruksitee baate sigalee amma ilkeensee baatutti waan dhaabu hin qabu hin dhaabbatus itti ufa qabsoon bilisummaa Oromoo gama kamiiniyyuu deeggarsa hiriirabaan kun waan qoosaa miti waan xiqqoo miti mootummaa irratti dhiibbaa gaggeessisuuf gama biraadhaan immoo ummatni hundumtuu walii galee waraana isaa bira dhaabbachaa jira waraana isaa bira dhaabbachuuf hundumtuu wal gurmeessaa jira hundumtuu immoo wal ijaaraa jira gama hundumaatiin qabsoon Oromoo karaa hundumaatiin isa kanaafuu adaraa waan ta'an jechuu barbaadu keessumaa aktiivistoota keessumaa warra Facebook irratti dhageettii qaban namni waan itti tole dubbataa namni hordoftoota isaa waan sana dhagaa itti muufis hin ulfaata Oromoo keessumaa dogoggoranii warri dhageettii qaban dogoggoranii waan Oromoo gargar qoodu waan dhaabbilee Oromoo gargar qoodu deebisee namni kaasu anaa fi miseensa biltsiginnaati innumtuu ilmoo nafxeenyaati amantaa irraan qabu eenyuun haa ta'u eenyu har'a Jawaar Mohaammed mana hidhaatii gadi bahee yoo faallaa kanaa dubbata ta'ee tokkummaa irraan ala waan tokko dubbata ta'ee anaaf sanuma inni har'a dubbataa jirus waan baay'ee dhagaa jira amma Facebook irratti kaan gadi bahee OMN arrabsaa kaan gadi bahee Jaalmarroo arrabsaa jarri suni ammas dhiibbaa fidaa jiru beektaa hin rafanii ajandaa biraa qopheeffachaa jiru isarra ilaallu kana immoo miti boodis ajandaa biraa dhufa Oromoon kana boodatti deebi'ee waan kana irratti duula kana irratti erbee raasa yoo ta'e ammas ilmoo nafxeenyaati ilmaan biltsiginnaati kanaan durallee jecha akkasii jedhees hin beeku waan sanyummaadhaan nama qoodu kanallee dubbadheen beeku haadha nan dubbadha sababan dubbadheef hin qaba ilmaan nafxeenyaa diina Oromooti akkuma Hacaaluun jedhe haadha nan dubbadha waan akkasii kanaafuu warri ajandaa kamiyyuu fakkeenyaaf jechuun amma wanti kun hin jiraafi miti biltsiginnaan shira akkanaas nu keessa galchuu barbaaddi namni Facebook irrattis ta'e bakka fedhetti ka Jaalmarroo irratti duulu ka deeggaraa Jaalmarroo fakkaatee nama Jawaar irra duulu ka deeggaraa Jawaar yookaan OMN fakkaatee Jaalmarroo duulu hundinuu abbaan feete namni ija isaa biltsiginnaa irraa buqqifatee gara biraa godoo keessa ol deebi'u biltsiginnaa irraa adda baafnee ilaaluudha wanti atin jechaa jirtu. Biltsiginnaa irraa adda baasnee ilaallu qofa osoo hin taane diqaalaa nafxeenyaati jarri maaliif jedhe qabsoon Oromoo tokkoo fi tokko kara kamiiniyyuu kara qabsoo karaa nagaas kara meeshaas finiinsuudha qaba har'a waan ta'e deemaa jiru waan tokko argaa jirra kaanii Jaalmarroon har'a maaliif gadi bahee loluu sa'aatii rakkoon akkasii jiru kana maal eega jedha dogoggora kun anaaf asii achi gorsuun hin dandeenyu waan gochuu danda'an isaan beeku wanti amma irra jiru sakaleessaa osoo hin taane isaarra irra jiru kaleessarraa baranne hundi keenya iyyuu Oromoon hundumtu kaleessarraa barate inni kara sirrii deemaa jirus inni kara dabaa deemaa jirus kaleessarraa barate har'a kara sirrii irra jira wal ta'anii harka wal qabee dhaabbachuun kara sirrii har'aaf inni bor kana keessa dhaamsa waliigala yaa orbiitii kana keessa inni bor yoo jiraate anaa fi ilmoo diqaalaa nafxeenyaati biltsiginnaadha biltsiginnaan fagoodhaan dhufu diinni Oromoo fagoodhaan dhufu numa keessa jira waliin beeknu Oromoo maraa dhalatee nu keessa jira abbaan garaa duris fagoodhaa dhufee miti kan Oromoo diige Oromooma keessa taa'eeti bara Minilikii kee kan diige Oromoo dhumatu karaatti agarsiisee diigsise bara Wayyaanees Tigireetti kan karaa agarsiisee Oromoodhaan diigan biltsiginnaa gaafa jedhu alaan dhufu nafxeenyaa gaafa jedhu alaan dhufu nafxeenyaan anaaf Amaara miti Amaarri saba nafxeenyaan anaa fi diina Oromooti isa Oromoo ajjeesuu barbaadu du'a Hacaaluu irratti inni caffaru har'a nafxeenyaadha anaaf Amaaras miti Itoophiyaas miti isa kanaaf iyyuu galatoomii fayyaa ta'e keessummaa biraas of biratti qabadhee jira
Keessummaan keenya Sheekh Hussein jedhama. Sheekh Hussein biyya tana keessatti hoogganaa waldaa Islaamaa natti fakkaata. Waldaa amantaa Islaamaa natti fakkaata. Kabiraan mallee qabsoo Oromoo keessatti akkasumas gargaarsa OMN waanuma qabsoo jedhama keessa takkaa namaaf hin beeknedha. Akka hawaasattis akka koominiitiittis takka akka dhuunfaattis keessaa hafee nama hin beeknedha. Mee Sheekh Hussein hardhaan tana maaliif asitti argamne mee gabaabinaan na deebisi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanni asitti argamneef beekamaadha. Wama amma biyya keenya keessatti sababa artistii keenya nama jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeecha irraa qabatee duguuggaa shannii uummata keenya uummata Oromoo ka biyya gartee Oromiyaa keessa jiraatan kaagan jedhamnee naannoo hundatti ka mul'atuu fi ka mul'anne irratti adeemsaa jiran san waan dandeenyu godhuuf sagantaa tana goonee isaaniif sagalee ta'uuf bakka tanatti argamne jechuudha. Mee waan biyya keessa deemaa jira silaa walitti himuun hin barbaachisu. Qeerroon biyya keessa hawaasni keenya qabsoo cimtutti jira beeytanii qabsaa'ota Oromoo hidhuun Hacaaluu ajjeesuun qabsoo Oromoo duubatti deemsa jettanii yaaddanii? Bareeda osoo jarri gartanii bilginnaa kun kawaa hubatan taate qabsoo Oromoo duubatti deebisuu namni gartee paartii TPLF irraa yaadan jiru. Yeroo Orommata keenya Ogaadin irraa kaasanii naannoo Somaalee irraa kaasan san duubatti deebisee balleessuuf yaadanii wanni sun uummata Oromoo tokko goote jabeessitee qabsoo san akka injifatanii mootummaa san akka ifirraa buusan tahanii ta'ammaatuun san caalatti uummata waan sanirraa waa barate san caalatti finiinsitee keessafuu nama akka Jawahar Muhammad hidhuun nama akka gartee Baqqalaa Garbaa hidhuun nama akka gartee Hamzaa Booranaa hidhuun nama akka Shuggut Galatee hidhuun if duubatti deebisuu miti waan san finiinsitee humna itti gootee jabeessitee fuulduratti oofti warra biyya keessa jiru miti warri biyya tana jiru wanni kun if duuba nu deebisuu miti caalatti nu jabeessitee itti deemaa jirra wanni kun if duuba nu deebisuu nu jabeessitii jeetti fudhadha waan kana. Dhaamsi waliigalaa hawaasa biyya keessatti fi hawaasa biyya alaa akkasumas qabsoo biyya keessaa dhaamsa waliigalaa akkuma waliigalaatti. Bareeda dhaamsi waliigalaa kan inni uummata keenyaaf qabu kara tokko kara amantiitiin wal qabsiifne. Qabsoon teenya yeroo hedduu akka gartee dalagaa Yaajuuji fi Maajuuji warra jedhamu Quraana keessa san harkaa taati oofanii burganama hin finna janii hoggaatti deebi'an bakkatti deebitii haala akkasiin nurraa taa jirte haala kana injifatuuf karaa lamaan qabsoon teenya deemuu qabdi karaan lamaan kuni tokko kara dandamanii qabsaa'uudha kalammada ammoo gartee amantii feenee haa qabannu amantiin Oromoon qabdu hunduu kun waaqa ofii kadhatu kun rabbi kadhatu taajamti karaa kanaan akka irratti hirmaannu hin ja'a. Keessafuu nama uummata amantaa Islaamaa warra hordofuuf wanni an dhaamu ji'a kanaa ji'a gartanii Yuulii kana guyyaa 22 irraa jalqabne haa guyyaa 31tti yeroo bareeddu yeroo uummata Islaamaa biratti akkaan beekamtu jira yeroo namni Islaamaa soomanee keessatti du'aa illeen akkaan fuudhamtu saniifuu yeroo sanirraa soomananii namni Islaamaa akka gartanii du'aa'ii goonu hawaasa birallee warri abbootiin amantiilleen akka dhaabatan waan danda'aniif. Kara du'aa'itiin gahee nurraa bahu akka baanu warri kunis amantaa qabdaniin hunduu waliin faallessuu gara qabdaniin akka rabbitti iyyinee gartee kara naan gargaarsifnu hin ja'a. Kabira ammoo uummanni keenya ka biyya jirulleen hirriphe malee gartee qabsoo irraa duubatti deebi'eetii miti qeerroon akkuma bara kaaniti warra ala jirrullee naga dandeenyu qaama tokko akka tokko taanee harka tokkoon fineensine fuulduratti oofuu qabnan jaa kanumaan dhaamuu barbaadu. Dhaamsa muraasa qofa dabarsuu barbaada mootummaa Itoophiyaatiif laal Dr. Abiy waan nan sitti himu qabsoon Oromoo hafuura qilleensa deemu qilleensa kana abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u qabsoon Oromoo otuu kabaddu taate qabsoon Oromoo otuu kadhabamtu taate gaafa Taaddee Birruu ajjeesan baddi turte gaafa Nadhii Gammadaa dhabamsiiftan baddi turte gaafa Waaqoo guutuu addunyaa tana irraa badu baddi turte gaafa Hayilee Fidaa akkasii salphisanii ajjeesan baddi turte garuu qabsoon Oromoo kumaatama itti dhalaa miliyoonota dhalaati as geette har'a qabsaa'ota laal Hacaaluun yoo lubbuun jiraate daanjarasiidha lubbuun jiraachuun isaa nu miidha jettanii kaayisin addunyaa irraa balleessitan garuu Hacaaluun miliyoonotatu gadi bahe ibidda dhaamsinaa sagalee Hacaaluu balleessina jettaniiti ibidda biraa ofirratti qabsiiftan dogongora keessanirraallee ummata barachuu hin dandeenye ta'uu keessan argaati jira jechuudha kanaaf qabsoon Oromoo qabsaa'ota hidhuun qabsoo Oromoo hidhuu miti Jawaar hidhuu dandeettan Shuggut Galataa hidhuu dandeettan Baqqalaa Garbaa hidhuu dandeettan
ajjeesuus dandeettan akkuma Hacaaluu gootan garuu qabsoon Oromoo duratti tarkaanfata miliyoonota itti dhalee fuulduratti adeema malee sakandii takkaaf duubatti hin deebiftan bakkuma wayyaaneen itti galtisan galuuf deemtanii kanaaf dhaamsi kiyya kun Dr. Abiy yoo sammuu qabaatte yoo ijoolleen tanti akka mataa ol qabatanii deeman barbaadde borganama resign godhi aangoo gadhiisii jechuu barbaada ulfaadha. Mee hadhaan tana intala qabsaa Oromoo Dr. Shuggut Galataa bara waggoota hedduu fi uummata Oromootiif nama qabsaa turedha. Dr. Shuggut Galataa waggoota hedduuf adda bilisummaa Oromoo keessatti ministeera dhimma alaa ta'uudhaan nama hoogganaa turedha. Biyya kanattis nuti hin beekna. Mee hadhaan tana intalli obbo Dr. Shuggut Galataa boontuun ana biratti argamti. Boonsitu Shuggutin jedhama. Mee hidhamuu akkasumas ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa hidhamuu qabsaawaa Oromoo abbaa kan kee Dr. Shuggut Galataa ilaalchisee haalli waliigalaatti taatiin qabdu maali? Ani ajjechaan Hacaaluu hunda keenyayyuu akka uummata Oromootti jechuudha nu miidheera natti fakkaata madaa guddaadha. Dabalata immoo hayyoonni keenya hooggantoonni dhaabolee siyaasaa adda addaas hidhamanii sagaleen keenya ukkaanfamuu yaalamaa jira. Kana keessas abbaan koo amma torban lama ta'eera ergee hidhame. Akkuma sila himte abbeen koo Shuggut Galataadha gorsa olaanaa adda bilisummaa Oromoodha. Amma kunoo torban lama ta'e garatti qunnamuu dandeenyu sin jiru karaa hundaayyuu dhorkamnee jirra jechuudha. Dabalatas immoo abbaan koo jiraataa yookiin immoo sitizanii biyya kanaati. Akkasuma ta'es garuu takka carraa argachuu hin dandeenye isa qunnamuudhaaf haala inni keessa jiru hin beennu. Dabalatas immoo abbaan koo qoricha sun fudhata amma kunoo qorichisaa illee dhorkamee jira. Kanaaf baay'ee haala sodaachisaa keessa jira jechuudha. Karaa adda addaatiin yaalaa jirra jechuudha isa qunnamuudhaaf yookiin immoo qorichuma isaallee akka inni argatu. Kun jecha gara jabeenya mootummaa biyya sanaa agarsiisa jechuudha. Kan namni qoricha fudhatullee qoricha isaa dhorkamu jechuudha. Kanaaf jecha addanatti kanan argamu jechuudha isaa fi sagalee ta'uudhaa fi akkasumas immoo hidhamtoota warra kaanis jechuudha. Warra akka Jawaar Mohammed, warra akka Baqqalaa Garbaa, akkasumas immoo warra akka Abdii Raggaasaa kan ergee Febraarii kaasee kan amma ammaatti mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Achi keessatti kan rakkataa jiran baay'eetu jira kumaatamaan kan lakkaamanidha. Kanaaf addanatti argamnee sagalee keenya ol kaasnee isaaniif sagalee ta'uu qabna jedheen amana. Kanaaf addanatti argame jechuudha. Mee akkuma beekamu Hacaaluun hin ajjeefame ajjecha isa biraas ammallee ajjecha lammaffaa sadaffaa afuraffaa jedhanii ufiftuu ajjecha Hacaaluu kana gara diraamatti jijjiiraa jiru gara Oromoo ittiin qoqqoodutti jijjiiraa jiru isaan hanqatee hooggantoota Oromoo abbaa kan kee qabsaa Oromoo dabalatee warra akka Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa hidhaatti godhanii jiru. You think akka ati yaaddutti Dr. Shuggut hidhuun Jawaar hidhuun Baqqalaa Garbaa hidhuun qabsoota Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo hin dhaaba jettee yaadda? Tasa dhaabuu hin danda'u. Tasa Oromoon kana booddee duubatti hin deebi'u. Eenyuyyuu sagalee keenya duuchuu hin danda'u jedheetan amana. Kanaaf amma fedhan yooma nama keenya hidhan illee nuti kana booddee duubatti hin deebinu. Yooma isaan hidhaman illee nuti immoo dabalata sagalee keenya ol kaasne hojii isaanii itti fufna jechuudha malee takka duubatti deebi'uu hin danda'u Oromoon kana booddee jedheen amana. Kana takkaa shakkiin qabu. Dhaamsi mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif qabdu maal? Hunda dura warri hidhamtoonni akka gadhiifamanidha. Maaliif warri kun warra wanjala malee yookiin immoo balleessaa malee kan hidhamanidha. Hundumti isaanii jechuudha karaa nagaadhaan jiru dimokiraasii hojjechuudhaaf kan biyyatti galanidha. Waan ta'eef hundumti isaanii they're innocent waan tokko yoo warra balleessan miti jechuudha. Kanaaf hatattamaan akka baafaman yookiin immoo akka gad lakkifaman barbaada. Dabalata immoo waa'ee abbaa kootii qorichisaa galuutu sarra jira jechuudha. Qorichisaa isaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf immoo mootummaa biyya sanaa nan gaafadhaan jechuudha. Addaan Sikutaa Dr. Shuggut Galataa rakkina fayyaa akka qabuu fi jechuun yaala iilta akka qabu natti himaa jirta. Guyyaarraa daayilii dawaa inni fudhachuu qabutu jira. Dawaa kanas akka inni hin fudhanne kun yaalii ajjechaati beektaa. Dawaa kanas akka isaan hin fudhanne dhoorguuf yaalii gochaa jiru. Kanaaf jechuun kana wanti natti himaa jirtu itti fufi.
akkuma ati jetteedha kuni mirga dhala namaati yeroo namni dhukkubu yookiin immoo jiramti yeroo nama dhukkubu yaalii argachuudhaaf yookiin immoo qoricha argachuudhaaf bakka hundattuu jechuudha biyya hundattiyyuu mirguma namummaa jechuudha. Kanaafi kuni gara jabeenya mootummaa biyya sanaa agarsiisa jechuudha kan isaan fayyuma yookiin immoo beekaa akkasitiin nama rakkisan jechuudha. Tarii jechuun Dr. Shuggut Galataa nuuf qabsaa Oromooti uummata Oromootiif nama qabsaa'oodha. Siif garuu abbaa keetti beeyte. And we know hagam takka akkatiin jajjabaattee haasaa jirtu sirraa hubachaa jira. Intala cimtuudhaati. Mee Dr. Shuggut carraa argatee tarii gaafa abbaa isaa ta'u. Yeroo inni si argumee maal dhaamtaaf? Akkuma ati jette Dr. Shuggut anaaf abbaa kooti. Oromoo hundaaf yookiin qabsaadha yookiin immoo aktivistiidha yookiin immoo hoggana adda bilisummaa Oromoo anaaf garuu abbaa kooti. Abbaa tokkicha koo jechuudha. Goota koo. Kanaaf immoo ifa manaa godhe. Kanaaf jecha ani yoomiyyuu taanaan isa bukkeen abadhaan immoo sagalee koo isaaf ol kaasuudhaaf yoomiyyuu hin dadhabu jechuudha kan dhaamsi koo. Ulfaadha. Daawwattoota keenya kabajamoo hordoftoonni Gadaa News Network hiriirri biyya Jarmanii magaalaa Muunik irraa isiniif dabarsaa oolle kana fakkaata. Waan hedduu yaada hedduutu bakka tan akka'ee hiriiruma kanayyuu jalqaba kan qopheesse community Oromootii fi waldaa yookaan dhaabbata Human Rights Watch wajjin ta'uun hiriirri kun kan qophaa'e namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti argamanii yaada isaanii ibsachaa oolanii jiru. Miidiyaaleen dhufee hiriira keenya kana gabaasee jira. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa jirtan uummanni biyya alaa waan danda'uun haga wareega lubbuutti ka durii caalaa ka dur manatti hafelleen warra barate warra biyya alaa kanatti dhalatee guddate warra barnoota qabu ka dur hubannu mallee hin qabne ammaan tana daran finiinuudhaan qabsootti makamaa jiru waan danda'uun faayinanshaalii beekumsa qabuun uummanni Oromoo isin cinaa jira jabaadhaa jechuu barbaada. Turtiin keessan Gadaa News Network wajjin haa ta'u ulfaadhaa galatooma.